Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan idilee sa'aatii tanaaf qabannan isinitti himaa ani Faayisaa Iliyaasim. Jalqaba irratti oduu gaddaatiin isinitti hima. Gaazexeessaa, barreessaa, aartistii fi qorataan afaanii Ibraahim Haajii Alii halkan edaa muddee 22,2020 du'aan addunyaa tanarraa boqotani. Ibraahim Alii guddina aartii fi afaan Oromoo keessatti nama shoora olaanaa taphatanidha. Sirni awwaalchaa isaa har'a waaree booda sa'aatii 9 irratti magaalaa Finfinnee Kolfeetti kan argamu iddoowwan awwaalcha musliimotaatti raawwatamaa jirameeti jira. Maambat Morkamaa dabalata qaba. Walaleessaa, weellisaa fi gaazexeessaa kan ta'e Ibraahim Haajii Alii du'aan addunyaa kanarraa boqochuun isaanii dhagahame. Gaazexeessaa Ibraahim Haajii Alii hojiiwwan aartii afaan Oromoo keessatti ashaaraa seenaa ofii nama qaban yoo ta'an, sochii muuziqaa afran qalloo irraa hanga koree waltinna afaan Oromootti umrii isaanii dheeraa gumaachuun saba isaaniitiif hojii seenaa qabeessa hojjetanii jiru. Gaazexeessaa Ibraahim Haajii Alii walitti qabaa koree waltinna afaan Oromoo ta'uun qorannaa xinqoqaa yookiin laayinguistik irratti hojii isaanii hin dagamne hojjechuun afaan Oromoo walteessuu keessatti bu'aa argamsiisanii jiru. Dabalataanis walaloo fi yeedaloo wallee garaagaraa barreessuudhaan sochii muuziqaa afaan Oromoo keessatti hirmaatanii jiru. Waxabajjii 27 bara 2020 istiidiyoo OMN damee Finfinneetti argamuun afgaa fi sagantaa kuula ogummaa jedhu irratti taasisan qorannoo xinqoqa afaan Oromoo irratti adeemsan amalaa fi addummaa sirna barreeffama afaan Oromoo irratti kitaaba maxxansuu fi adeemsarra akka jiran dubbatanii jiru. Sababa ugguramuu istiidiyoo Finfinneetii fi sagantaa sunis osoo qilleensarra hin oolle hafee jira. Ibraahim meeshaalee muuziqaa gosa afurii ol taphachuun kan danda'u yoo ta'u, dhaloota lamaffaa baandii afran qalloo keessattis miseensa hirmaannaa ho'aa qabu ture. Diigamuu baandii afran qalloon booda bara 1967 hundeessitoota baandii aduu birraa keessas nama tokko kan ture Ibraahim Haajii Alii bara 1960 keessas Oromiyaa keessaa naanna'uun sirboota afaan Oromoo sirbuun uummata Oromoo golee arfan wal barsiisuu keessatti ga'ee isaa baataa ture. Ibraahim Haajii Alii bara 1967 namoota biroo waliin gaazexaa bariisaa hundeessuu keessatti qooda olaanaa qabaachuun seenaan isaanii ragaa baati. Dabalataanis raadiyoo faana afaan Oromoo bara 1987 akka hundaa'uuf nama abuuraa yookiin ammoo propoozaala dhiyeessaa ture keessaa nama tokko. Raadiyoo faanaa keessatti sagantaalee faana afaan Oromoo jedhamuu fi kanneen biroo qopheessuuf gulaaluun hojjetee jira. Gaazexeessaa Ibraahim Haajii Alii hagayyaa 22 irraa kaasanii dhukkubsachuun wal'aansa fayyaa hospitaala qulqulluu Taklaa Hayimaanotii Finfinneetti argachaa kan turan ta'us muddee 23 bara 2020 lubbuun isaanii darbee jira. Sirni awwaalchaa isaanii magaalaa Finfinnee naannoo Kolfee Qaraaniyoo bakka awwaalchaa musliimotaatti akka raawwatamu OMN odeeffatee jira. Ajjeefamuu aartist Haacaalee Hundeessaa booda hidhamanii ji'oota 5 oliif mana hidhaatti gidirfamaa kan turan abbaa qabeenyaa Oromoo obbo Haajii Baatii Waatiyyee hiikamuu fi hidhamtoonni siyaasaa kanneen biroo kanaan dura maatiin dubbisuu hin dandeenye mana hidhaa maatiin dubbisuu danda'utti dabarfamu abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Kadir Bulloo OMN itti himani. Haajii Baatii Waatiyyee dabalatee Dr. Hussein Kadir, obbo Kennasaa Bayyanaa, obbo Mikaa'el Booranaa fi barataa Obsaa Abdiisaa akkasuma immoo kaadhimamaa PhD Abdul Jabbaar Osman magaalaa Finfinneetti kan argamu waajjira bittaa fi dhabamsiisa meeshaalee Oromiyaa duraanii kan ture yeroo ammaa mana hidhaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo itti dararaman kan ta'ee jiru naannoo Caffee Araaraa yookaan 6 kiilootti kan argamutti hidhamanii kan turan yoo ta'u hidhamtoota kana maatiin dubbisuufis ta'ee nyaata geessuufis hayyama kan hin qabne turani. Ji'oota hedduudhaaf maatiin osoo isaan hin gaafatin kan turan mirga wabii manni murtii eegee fi osoo hin kabajamin mana hidhaa keessa erga tursiifamaniiti booda guyyaa kaleessa gara mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Galaanitti dabarfamu
abukaatoon isaanii kun himeeti jira. Hidhamtoota kanneen keessaa obbo Haji Baatii Waatiyye mirga manni murtii isaaniif eege kabajuudhaan kan hiikaman yoo ta'u Dr. Hussein dabalatee hidhamtoonni kaan garuu ammallee mirga wabii isaaniif eegame poolisiidhaan sarbamuun mana hidhaa galaan keessa jiraachuu abukaatoon isaanii kun ni dubbatu. Ustaad akka jarraatee adda innu maamiltoonni keenya tokkoffaa Haji Baatii Dr. Hussein Kadirii fi sadaffaa obbo Kennesaa Bayyanaa Mikaa'el Booranaa Abdulgaffar Usmaan Obsaa Abdiisaa bakka jiraanitti hidhamanii turan poolisii Oromiyaa naannoo 6 kiiloofitti turan turanii haa ta'u malee bakka kanatti yeroo baay'ee akkuma ibsaa turretti namni arginee gaafachuufillee carraan arganne yookaan nu fayyamuu hin dandeenye haa ta'u malee amma hidhamuu isaanii dhageenyeeti hidhamanii garaan akka dabarsa dhageenye isaan gaafachuuf deemee ture. Akkasuma kanaan innaa itti dhaqu Haji Baatii Dr. Hussein Kennesaa Bayyanaa Mikaa'el Booran Abdulgaffar Usmaan Obsaalii jara kana maraa dubbisee ture. Iddoo kanatti waa lamatu nu qunname tokko kan gammachuuti tokkochi kuban ammoo kan gaddaati. Gammachuun maalii asiin dura akkuma mana murtii kana miidiyaa kanarratti deebisnee turretti Haji Baatiin fa'aa hidhamanii mana murtii dhiyaataa turanii dagataa bootti haa ta'u malee ajaja mana murtii dhiyeessinee manni murtii akka wabiin baay'een jedhamee ajajamee torbaan taree na fakkaata haa ta'u malee ajaja kana kabajanii poolisiin Oromiyaa gadhiisuuf hayyamaan ta'anii turanii adda garuu yennaa achi dhaqutti isaan akka bayan himanii makiina kiyyaan qabnee karaa irratti maatii warra gabee amma qabnee gallee jira kun gammachuudha. Karaa biraatiin ammoo Dr. Hussein fi Dr. Hussein illee bu'uuruma kanaan armaan dura mirga wabii kabajamee ture haa ta'u malee poolisiin kana kabajeetti gadhiisuu hin dandeenye egaa ajaja mana murtii akka raawwatamu iyyannoo dhiyeessineet iyyannoo kanarratti sababa ajaja mana murtii kabajanii dhiyeessuu dhabdanii akka ibsitan jedhaneet manni murtiin ajajamee ture haa ta'u malee ajaja mana murtii fudhataniit isallee deebiin deebifne bu'uuruma kanaan beellama kalee irratti irra deebi'ameet ajaja manni murtii akka gahuun ajajamee kaleellee deebifne akkaataa kanaan kan isaanii amma gaafa 21tti akkaataa ajaja mana murtii raawwatanii akka dhiyaatan kan jedhe kan ajajame yoo ta'u karaa biraatiin ammoo sababa ajaja mana murtii raawwatuu dhabanii fi isaanis qabanii akka dhiyaatan ajajamee jira. Kanneen kan biraa ammoo obbo Kennesaa Bayyanaa Mikaa'el Booranaa Abdulgaffar Usmaan Obsaa Abdiisaa jarriin kunniin akka armaan dura ji'a lamaan dura manni murtii mirga wabii ture haa ta'u malee ajaja mana murtiitiin hagammaa haala maatiin arguu hin dandeenyetti poolisii Oromiyaa akka turan nutti himanii yeroo kanatti akka rakkoo isaan kaasaa turanii